Ashabaar kafuuni kabajamtootaaf daawwattoota sabboontuu chaanaal akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo. Inni piraanki irratti gochuuf hin jira. Piraankiin kun maal akka ta'e isinitti hima. Inni ruuziin jaallatu ani immoo ruuzii qopheesse inni biddeen malee ruuzii siruma nyaatu jechuudha. Ruuzii nyaadhuun jedhaanii jechuudha. Nagaa mata hin beeku as jira jechuudha. Nata. Biddeen waan fedhu. Ruuzinya marah kok kau. Biddeen yang kita jadi kan biddeen berapa? Biddeen itu. Ruuzionya ternyata kenapa let? Orang ruuzi si kopese, ruuzinya. Ruuzi kopai rumah ruuzinya. Di rondu biddeen. Sakit barte mau ruuzinya kita. Siapa sih yang bilang siapa sih kenal kasta? Ruuzinya ta, ruuzi pun enggak punya kopese itu. Yan sekarang kopai. Wanti sejak ternyata nyata biasa. Ada gawal merusuh nih luar. Mana? Enggak. Ada musuh dan apa? Mianti. Nan dua ada. Nyata pemidang di momen. Midang di ber. Mantap. Mana? Anak berbaru biddeen. Biddeen ada mana sih? Ruuzi nyata. Enggak di tukar enggak umeren dulu. Antara tidak ada udah jadi bagus. Ada tukar jadi enggak. Tukar mana? Enak jadi dekat sih guys. Awal doa dia mau esin kodoin betul. Dua punya betul. Dua bisa kena kuning. Ya sih enggak nyate. Bagus. Ya. Kan. Wala tumne kayo kan ko dua. Besok nih kayo dia tuh kan kapan? Sejak ternyata mana nyata itu. Pasti. Kira nyate. Harga nyata itu cuma. Mari dia menau terus malah beneran kene. Ano? Wala deh. Siapa? Ati. Wan tu berapa sih lepas ini? Wan ini lepas ini terkan. Nyata ini tu. Kon sih bicara banana di kawal. Video macam semua. Video mau. Mana? Mana pembicaraan di media sosial? Tadi. Mana itu coba kayu? Video tonton, pembicaraan itu. Apa? Sukar nak berapa? Sukar mana sukar dah tu. Malah berarti nak baru naum mama dan terus. Andi? Akan terjerai kita noro wadah deh terjerai mi ayah jerak ada yang jerak baca. Yo, lewat panas aku tak boleh ni baju berapa? Nalam dah juga tu mama di dalam bata. Acing bertikat. Ini di sini dua ada sih. Kalau tu. Nagar tu. Nama dia kamu fakir tak? Lu video mana? Mana video? Ruuzinya nanti kebetulan gue dawat tuh dulu dia agak jadi benet.
Umnumaan Roozii dabarsii ta'uu ani biddeena kan inni beekuusi waan biraa maalaan nama sharakkii jiru dukkanaa. Ani nda'u dugda keessa ganama marqaasudha. Maali dugda? Guyyaa tokko immoo Dugda narkoo si jire hooyi. natti dhumanne. Sukkaara baatu keessatti ni waayisi. Beekuma na qoru. Agas na qoriisa. Kuma abba sacca'uu barbaadeerraa. Haa. Roozii nyaata. Sukkaara roozii nyaata. Naa. Booda misaa giddu goota nyaata amma roozii kana nyaata. Roozii guutee lassa ganaa godhe kan hojjete jechuudha. Foonii hojjete. Maali yoo waan barbaadna. Daawwattoonni keenya kan keenya nyaatu malee akkas ta'uun qabu as fayyadamee viidiyoo silaa ta'e. Natti faradanii. Hin ta'u jedhanii jiru. Murtoormaa jiru. Waan ati mana namaa kennite nyaatu malee. Ani garuu firaan kun sirratti yaadee. Otoo as gubaatte ganaa waan meeqa si dubbisuun barbaade ture jechuudha. Biftuun narratti kuttee shurraaba. Mul'attu bara akkas qabe. Roozii nyaadhu njaallu jechaa jira. Durumayyuu nyaatu. Waan inni jaalatu. Akka inni nyaatutti immoo hojjedhee jechuudha. Waan inni jaalatu naaf geessuu qabda malee waan inni fedhi koo daanga'uu qabaa. I know. Kana biyya argu kaa biyya argu. Biyya argu. Narra immoo jirta sammuuna kan. Maatii surra taa'e. Manarraa immoo guyyaadha. Jokkolleen hin gushine. Maatiin jedhu amma daawwatoo jirti. Ani kana beekee ofii fuunyaadhu si'isi. Nama gurshuu isii kana beekee ofii fuunyaadhu. Ngaa. Ante dhugaa rooziin gaarii dhaban maal taate? Maaliif qoricha? Maaliif qoricha? Daawwattoota keenya gaafadhu isaan hin beeku. Maaliif qoricha rooziin daawwattoota keenya? Gaaffidha. Nagaa sin gaafachuu hin daganne. Anoon gaafanne garuu sagalee gadi kalchaa siif jedhaa. Achi gadi gaafadhe. Kanaaf ruuziin qorichaa naan jetti. Ani immoo yeroo maraa Gaariidha. ruuzii paastaa kanas waan akkasii kana badaa hin fedhu. Hin beekti. Ruuzii mucaa afaan hojjedhee naan jette garuu isa nan barbaadu biddeena waxiidhaan naaf fidennaan hin danda'amu naan jette. Waxii adammaamee waxuu dadhabeera shi. Murtoo. Waxii adammaamee waxuu dadhabeera kanaaf bakka. Murtoo kana nu ilaalaa kaase jaarsi biyyaa. Jaartiin biyyaas hundumti keessan. Yaa jaarsi biyyaa jechaa jira. Kan booda ganama ruuziin nyaatama ruuziin paastaa. Maani qoricha qabamoo vitaaminii wayii keessa qabamoo maal agarte moo ani murtoo isa kana ofirraan kaasa. Murtoo akkasii hin danda'an. Kaasuu hin dandeessu manis kaasnutti. Seeruma ishee seera mana keenyatti darbee jechuudha. Kana booda ganamaaf galgalallee biddeen misaallee biddeen irbaataa fi misaa laaqanaa fi maal jedhu laanch. Laanch. Ingilizanyaadha. Oromiffaan irbaataa fi laaqana. Irbaanni fi laaqan biddeena. Cireen garuu ruuzii fi paastaadha jechuudha kana booda fi marqaa. Caccabsaallee barbaadde biddeena. Jamaayuu firfirii hin ta'u. Walii galtaa? Firfiriin durayyuu mataan irraa gatee. Biddeen ciccitaa maal jechuudha? Biddeen ciccitaa jedhu magaalaatti innaa ol baate maal jedhaan jedha gaaf tokko. Caccabsaanu maal jedhu? Shufeera bajajiiti. Sukkuummaa.
Shufeera baay'eeti. Maal jedhaan biddeen citaa tokko Nisin tokko hin goote maal? biddeen citaan hin gurguramaa hin nagadamaa mana kanatti hin jedhee baqachuun ga'e. Lakki biddeen citaa jechuun firfirii biddeen ciranii watii keessa sugootti naqanii wanni gochuudha biddeen citaan isaadhaan aan jedhu. Dafeen yoo fira gartaa'ee wanti beektaa qabu nyaatee ka'e jechuudha. Gibbii keenya keessatti warra hoteelaa hojjetan. Dallaa kana keessatti. Gibbii keenya san jedhee naarramee jira kunoo dallaa. Asirreessa jira. Unqulaalli tokko na unqulaalli tokko xaqqastee. Jireenya amma isheen yeroo sana maalin irraa hubadhee sadii xabbafamuu qabaayyuu. Abbaan manaa ishii hojjetaa mootummaati. Jireenya maamuwattu jireenya waliin mindaa keenyatti waan dhufaa dabalamu mana kireessan na yaadachiifte iyyuu seenaadha. Seenaa addaa jira garuu. Inqulaalii tokko jedhanii hojjetan dhufanii maaltu jiran inqulaaliidha jechuudha. Inqulaalii firfirii. Bishaan firfirii hin jettu beeku. Inqulaalii jira jechuudha. Inni gaddisiiftee nagaruu. Tokko mucaa baadiyyaati. Inqulaaliin jira naan inqulaalii tokko jedhee. Inqulaalii tokkittii isa. Cabsitee xabbastee bitta. Cabsitee xabbastee. Inqulaalii tokko jechuun inqulaalii sadiitu xabbafama. Miti biddeen tokko faana ta'a. Yookiin daabboo tokko faana. Akka biyya keenyaatti. Dureennaa haalli jireenyaa badaa hinqaalooyi. Lamuma sadima gootaa jiru amma garuu gara tokkotti gaffidanii gara lamatti gaffidanii. Dhugaa? Kanaaf ishiin inqulaalii tokkitti buuphaa tokkitti fittee nagala keessu akka seenaatti mucaan mataa qabatee iyyee inni ajajate akka seenaatti. Ngolfane. Immoo maalleen fiigannaan naqu inqulaalii tokko ta'a. Nagaafatteetti garuu ani mana hin jiru. Leensaatti ani mana hin jiru. Hinti beeti hin jiran ture. Amma dhufutti inqulaalii tokko xabbastee na eddee jechuudha. Baay'ee dinqee. Baay'ee nama. Hin sodaatti immoo kanaaf miskiin. Hin sodaatti koo sodaatti. Intalloon isin jiru waan ta'eef. Hara daawwatu keenya nagaa gaafanne. Maal eegatte? Nagaa gaafadhu. Ani gaafadheme. Gaafadhu sirriitti. Yooyyaa akkam jirtu nageenyi badhaadhaa akkam baga jiraattanii akkam isin biraa nuyi biraa hundi nagaadha. Ittis gaafadhu kan nagaa nama. Tole shamaa harka fuuni kabajamtoota daawwattoota sabboontu chaanaal akkam jirtu nagaa keessanii isinin jaaladha isinan kabajaa viidiyoon koo hanga dhumaatti daawwadhaa like share comment gochuu hin dagatiina. Nagaatti nuti raayinaan kan viidiyoon keenya sa'aatiin sadhumeera garuu ani piraankiis godha'eeniyyuu inni haqqaatee viidiyoo argite jechuudha. Hin dammaqxee jechuudha. Ati asitti yuutuubii ilaalaa turteeyyuu sagalee kan figoote. Anuma achitti nagaa gaafadhe. Ol kaaftee sagalee ol kaaftee. Sagalee ol kaaftee abbaa koo sagalee ol kaastee dhaggeeffachaa turtee anuma achitti nagaa isaan gaafadhe piraankiis gochuuf iyyaale. Ati ruuzii nyaadhu zarraaf jetteen turre achumaa afaan kun akkamii piraankiis gochaa manuma asirratti ijaarate moo iyyuu afaan jarree kana. Ningolaan dhugaa bakka nagaatti. Oh my god. Nagaatti tura viidiyoo biraatiin deebinee hanga walitti dhufnutti nagaatti nu tura sin jaalladha kabajaa. Ciao bye bye.